qarshii miiliyoona 3 nyaateera shiftaan Dubaay kun video kana hundi keessan share copy link repost gochuun obboloota keessan obboleettii keessan akka nyaatamne baraara of qaqqabadhaa jechuudha. Maqaan nama kana Jaafar Shugguxee yookaan Jaafar Abduu jedhama. Obboleettii keenya irraa qarshii Dubaay 10,000 cancellation si hojjedha jedhee osoo waa tokko godhin biloo ofirraa godhe. Akkasumas obboleettii keenya 10,000 kan biraa jechuudha nyaatee jira. Waliigala qarshii miiliyoona 3 Itoophiyaa nyaatee ijoollee biloo godhee jira. Ammallee Dubaay sin fida, Suudiirraan Dubaay sin fida, biyyoota garaagaraarraan Dubaay sin fida jedhee nyaachuutti jira. Maqaan isaa Jaafar Shugguxee yookaan ammoo Jaafar Abduutti maqaa TikTok isaa jijjiiree nyaataa jira jechuudha. Maqaa warra isaa isii ulfaa kuni Misraa Abbaa Tamaam ijoollee maannaatii jechuudha. Isheen daa'ima qabdee jirtu immoo Zeenabaa jedhamti. Inni ijoollee godina Jimmaa aanaa Saxxammaa Gaatiraa jechuudha. Jimaateedha jechuudha bakki dhaloota isaa. Obboleettii koo tokkorraa qarshii birrii Dubaay dirhama 10,000 obboleettii kiyyarraa nyaate. Obboleettii tokkorraa isa akkana nyaate kan biraarraa waliigala qarshii miiliyoona 3 nyaate jechuudha. Kanaaf ijoolleen namni viidiyoo kan argitan obboloota keessan hundaa share gochuun saamicha garmalee hanna akkasii hattuu akkasirraa akka of eeggattan kabajaa isin gaafadhaa jechuudha. Suuraan kan ulfaa asirratti mul'atu kun maqaansii Misraa Abbaa Tamaam jedhamti. Hiriyaa warra Gadaa Resturaantii si Jimmaa sana warra isaa hiriyaadha jechuudha. Misraan kuni warra isaati. Akkasumas Zeenabaanis warra isaataati daa'imaa kun jechuudha. Warra garaagaraa qaba lamman kana garuu wajjin jira taraa galaa jechuudha. Gurbaa kun hinata jennaan ijoollee mana madaam Suudiirraan Dubaay sin fida, Itoophiyaarraan Dubaay sin fida. Cancellationiin as keessatti sin hojjedha jedhee dhiiga ilmaan hiyyeessaa hedduu goosiseera. Ijoollee mana madaam qarshii miiliyoona 3 kana risiitii of hirkaa qaba. Miiliyoona 3 nyaatee jira jechuudha. Hundi keessan akka irraa of eeggattan amman tarkaanfii irratti fudhadhutti akka nyaatamneef irraa of baraaraa. Maqaan isaa Jaafar Shugguxee amma Jaafar Abduutti TikTok isaa deebisee jira jechuudha. Ittiin Tap screen guys. Ijoollee biyya waleeti wallahi. Gaatiraa Saxxammaa Jimaateedha jechuudha. Ila nuti nama biyyarraa isa qaadiyaan keessan ganda jettani kun ganda dhaloota kiyya. Lafaan dura kiyyaa irratti jechuudha. Inni isinitti iyyaa jiru kun. Inni Oromiyaa hundaa dhaamaa jiru kuni bar nama ganda kiyyaa hullaa kiyyaati bar. Inni isinii dhaamaa jiru kun. Inni Oromiyaadhaa dhaamaa jiru kun. Inni Wallagga dhaamaa jiru kun. Inni Arsiidhaa dhaamaa jiru kuni bar obboloota koo Arsii ka Wallaggaa ka eessa inni isinii dhaamaa jiru kun nama ganda kiyyaati nyaataminiidha bar. Namni ganda kiyyaa isin nyaatiniidha bar. Hattichi kun hattuu ganda kiyyaati. Hattuu balaa hattuu jabdu irraa of eegin nama ganda kiyyaan sitti maa jira bar. Nama ganda keeti miti. Nama bakka dhaloota kiyyaan sitti maa jira jechuudha. Hattuu irra kan kaannu waan ta'eef. Maqaan isaa Jaafar Shugguxeeti jechuudha. Awwalee musammaa maanni. Ma fergatte awwalee musammaa donqoroo. Galchaa himee wadii tarmaa fergata nama biyya isaati Jimaateedha garuu inni magaalaa Gaatiraati xiqqoo walirraa sitti garuu dhibaan nyaa'ummaa as gabbaaloo eessa kutti ergatte kaate biyya waleeti. Abboon namni keenya nama fixaa jira tokko akka loogiidhaan jedhamne qabamuu qaba namni keenyas kunoo. Yaa ijoolleen keenya fixaa jirti sirriidha wallahi. Kunoo intala kan biraan fidaanis kanuma intala keenya nyaatamte birrii biyyatti naa galchi jettee birrii galchitee fi risiitii sobaa itti ergite sana booda gaafannaan bilookii goote kunoo as jala jirti himachuu dhufte kan biraa waan sedheef. Samaa irratti kun hattuu salaattu donqoortitii kana jechuudha. Kunoo siifoo jedhamti naa galchi. Jaafar Shugguxee miisejiin naa seenaa jira. Jaafar Shugguxee eegan nama maqaa isaa dha'e namni torbaa ullaa barreesseera maal jettan ana nyaateera ammoo wannan sila tarkaanfii karaa keessoo irratti fudhee obboleettiin koo qaasanatti matte deemaan jiran karaa keessoo isa gatuman kaffalchiisa jedhee eegan tanaa namni dhufee Jaafar na nyaatee jechuudha maqaan isaa Jaafar Shugguxeeti qaa eenyu tiyyaa masanjaraan isii ergaa suuraa isaa kottume irraa of eeggattu ijoolleen maannoo ehilaam laayikinaa godhe masanjaraan donqoroo maahi laayikii godhe awwalee ol galchi nama jette san jaallattee kenniti hattuu salaatu awwalee ol galchi siifu lakkoofsa barreeffadhu kaa kunoo sheeritti godhaan jira moodiitarii mana kana laayikii tuqi karaa keessoo ehilaam laayikii tuqi masanjaraan mee Jaafar Shugguxee nama jedhamu hatticha guddaa Dubaayin onsaa jiru birrii miiliyoona 6 ol jechuudha amma inni mataa jiru kun utuu tilmaamne ammoo miiliyoona 7 nyaataa jira jechuudha ilaa siistemni inni ittiin nyaatu ijoolleen maal godhaa ijoolleen Saudiirraa Dubaay fide nama tokko innaa fide 3 nyaata jedhan birri amma intala inni geesse kunoo ilaa intala kana laa in sodaatti ilaa intala shiriyaan harka jiru tokko waan inni godhe isiitti masfara isaa jechuudha in sodaatti asirratti dubbachuun sodaatti malee waraabbadheen jira sagalee Saudiirraan si fide jedhee birri naannoo 16,000 akkasirra harkaa fudhate sirigalee sodaatti tarii asirratti isatti eenyu golche waan ta'eef dhugaa rabbii amma liqee irraa qabaan kaffalin jennee walii gallee rakkasiin kaffallettee jechuudha
Siifuu gatiin koo qaaliidha sii jettu kunoo sii abaaboo darbataartu galchaa mooditarri. Galchaa mooditarri maali eela maay moodita karaa keessoo laayikina tuttu donqooroo maahi. Oye mucaa wayitii bal'aa ikee tuqaa karaa keessoo. Naa baasuu dide ilaan yaa kee moodita eenyu naa tuqi. Meeri masanjariin. Mooditarri mana kanaa donqooroo maahi yimii bichaan. Ilaa kunoo suuraan mucaa kanarraa suuraan Jaafar Shuggutee jedhamu kunoo hatticha guddaa. Waa warra isaa waliin finna. Tiyyaas jalan jirtu ati. Galchaa nama waliin jedhu kana jechuudha. Siifoo abaaboo darbadhu mee abaaboo darbadhu siifoo. Mooditara jalan jirtanu laakiin hangotanu karaa masan jira. Mooditari aboodatti bilbilina. Kono darbataarti tokko abaaboo. Muslima galchi siifoo gatiin koo qaaliidha si jettu. Galchi nama waliin jedhaa kana galchi nama waliin jedhu kana galchi. Darbadhu mee abaaboo siifoo si argitu. Mooditari karaa masan jira laayikii naa tuqi. Okay, kwa maatii isaannaa dhufe mitiire. Warra ilaalte wallahi ganaa wallahi warri viidiyoo koo ilaalte Jaafaritti namatti olii gadi minaamin godhaa jirtu. Ganaa maatii kee guutuu asirra fidaan. Imanu maatii kee guutuu ganaan asirra fida jechuudha. Kunoo suuraa warraa iyyuu dan baasaa qoy suuraa warraa. Si ergeera suuraan tokko waa istaappiidhaan masanjara akkamitti naa dhufa laata kan warra sii kaanii warra sii ulfaasara jechuudha. Si ergeera haraan si ergeera laal. Aawo viidiyoo ban hedhiinaan wal kaawwalteenti kanaan. Share coupling guys. Share coupling. አው ማኖ ጃፈር ሽጉጤ የምትባል አንድ ሽፍታ ከባድ ሽፍታ አለው። ከባድ ሽፍታ ijolle gaatraati najala seenaa hundi keessan repost godha coupling godha hundi keessan jechuudha. Share coupling repost godha. Share coupling repost godha hundi keessan viidiyoo nan gallakisee kee jechuudha. Kunoo viidiyoo kana waa na ilaala. Wannan are ka dubbataa jiruuf guys. Way TikTok in my video narraa kaasee kan biraati kan inni kaase mitiire. Okay. Irraa isiniifan amma waan kana ani isiniifan hin fide irra jaala isin hin miidhaminaa. Irrani amma isa kana ofii kiyyaa nan ba'an kan isan beeku nan ba'a garuu agasitti nama hedduu waan nyaataa jiruuf agasitti viidiyoo ban teerta hanaan of eeggatu. Ilaa kun reedii tamaan kun ilaa wajjin hataa ture jechuudha. Wajjin hataa ture shiftaadha jechuudha. Shiftaadha wajjin hataa ture ijoollee wajjin hataa turte ganaa nu arrabsiti rakkoon qabu. Hojii hojjannee jechuudha. Nu arrabsite jechuun nuti hojiirra jirra jechuudha bara. Nu arrabsite jechuun hojiirra jirra jechuudha. Wallaahi wabillaahi Jaafar Shuggutee imanu ofiifan sii galan birrii mucaa wasiila kiyyaa keessattuu hin deebiftu taanaan. Wallaahi wabillaahi siifan hin galan. Shuggutee ati jettu kana hojiinan si agarsiisa gochaan osoo hin taane. Imanu siifan galan jedhee bara. Amma yeddoon adeemaan jira. Maatii kee biran kallattiin naqa jechuudha. Wallaahi wabillaahi. Ijoollee fallaphee baadhe malee sii mana naqan. Mana keessan hin beeka jimaatee. Hattuu salaattu. Wallahi wabillahi si manannak utun Dubai jiraadhe garuu ilkaan sirraa haara maal godhan si jedheen Dubai tikeetti mudhadhee deebi'aa qoy dhufe jechuudha hattuu salaattu an siinuma lafa si buusa imanu isaa birrii obboleettii kiyyaa nyaattaati keessa darbite ofin tuffattu kun hattuun ija jabaatti donqooroo maahi zoom ta'e kaa hanaan zoom ta'e mee kan biraa fidi isa warraa wajjinii sana fidi. Isa eenyu sana fidi. Ijoollee keenya tokkoon kee hatteen dasaramtu anaa lubbuun jiru. Isa ijoolleen bakka dhaloota kooti akkanaa kana. Wallahi billahi likki as gabbaallo. Kunoo isa kana jechuudha gurbichi. Ula warra saasiin kun Zeenabaadha. Warri siin kun Zeenabaadha guys. Warri siin kun Jaafar Shugguxeedha. Amma maqaasaa Jaafar Abduutti jijjiirratee jira jechuudha. Irraa of eeggadhaa. Ila ka dhufeef irraa of eeggadhaadhaaf. In nyaataminaa ittiin biyyaan bayinaa. Sigare ittiin biyyaan bayinaa irraa of eeggadhaa jimma ta'e jaankaa ta'e nan ilaallatu sun garuu hin nyaataminii gaaffiin sini galee hin nyaataminidha jechuudha kanan sitti maa jiru hin nyaataminidha yoo si ta'e dhaqi nyaatamu utuu nan sitti muu nyaatamte yoo jette nan ilaallatu namni kun miiliyoona 3 nyaatanii sinin jedhe obboleettii kiyya qofee 10,000 nyaata obboleettii kiyya qofee obboleettii dhigaa kan wasiila kiyya jechuudha 10,000 birrii Dubaay 10,000 isii qofee kan siin dubbanne obboleessa waan jedheef
Or xiqqaate jeeshan ol natti machuun jechuudha. Kan siin dubbanne maalii fi keessaan hojii hojjetee deedennis. Eegantanaa namoonni biizina godhan. Amma eegan laayibii kana seenee nama 3